Ashamaar kafuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtan hundatti nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa qilleensarra qaxxaamurtee bakkuma jirtan hundatti sinaa dhaqqabdu isiniin jaa. Baga jiraattan baga nagaa taatan jidduuta nagaanis mul'achaa hin jiru. Isinis hojiin isinitti baay'achuun oolu. Namoonni baay'een hojii manaa hojjechaa jirtan natti fakkaata. Walumaa galatti warroota olii gad utaaltanii loltanii dheekkamtan hundumaafu inni Oromoo lammii keenya ta'e hubannoo osoo hin argatin hubannoo dhabuudhaan wanti nuti jennu kun shira itti fakkaatee wanti nu godhaa jirru kun dhimma biraatti fakkaatee achi bahee dallane gaafa dhugaan isaaf galte Oromoomatti as deebi'ee waan nu godhaa jirru kana cinaa dhaabbatee nu deeggara waan ta'eef isaa nama kennaan Oromummaa isaa sirriitti beeku, aadaa isaa sirriitti beeku, eenyummaa isaa sirriitti beeku kan hubannoo dhabuudhaan dhaamsi nuti dabarsinu dhaamsi tokko tokko dogoggora yookaan immoo shira biraa of keessaa qabatti fakkaate gaafa dhugaa jirtu hubate as deebi'ee saba isaa wajjin hin dhaabbatu wanni ta'eef dhaabbata waan ta'eef garaagarummaa ilaalchaa malee garaagarummaa biraa hin qabnu jedheen akkasitti fudhadha. Kanarraa ka'uudhaan ilmaan Oromoo warri tarii dheekkamtan wanti nuti dubban dhimma biraa sanitti fakkaatee warri mufattan yoo jiraattan gaafa dhugaan ifa baate gaafa dubbiin isiniif galte as deebitanii walii wajjin mari'annee kaayoo kennaaf bilisummaa uummata Oromootiif bilisummaa Oromiyaatiif hojjenna walii wajjin waan ta'eef gaddi keessan gadda kiyya gadduu keessanis hin fedhu akkasin gadditanis hin fedhan qabu haa ta'u garuu ilaalcha adda addaa qabaachuun waanuma jiruudha. Ilaalcha adda addaa qabaannus kaayoon keenya tokkodha. Innis maali? Bilisummaa uummata Oromootii fi bilisummaa Oromiyaati. Biyya walaboomti, biyya bilisoomti, biyya empaayeraa Habashaa jala walaba taate qabaachuudhaaf yoomiyyuu lammiin Oromoo kamuu kan dhugaan Oromummaaf keessaa qabu hawwiin isaa kanuma. Isaan kun garuu warri Oromoo fakkaatanii maqaa Oromoo moggaafatanii toltu yoo hojjettes daba yoo hojjettes inumaa'u toltu yoo hojjette irra daba yoo hojjette kan isaan gammachiisu kun jarri kuni empaayirtistoota Habashaa keessaa isaan tokko warroota Habashaa wajjin bu'aa addaa qabanu jechuu. Kallattii kamiinuu yoo madaalle jara kana warri dhimma Habashaatiif iyyu kana duras abboonni isaanii koloneeffattoota warra Habashaa wajjin bu'aa qabaachaa warra turanii kufiitii empaayeraa warra nafxanyootaatiin biyya keessaa kan baqatan kan garuu dura bu'aa qabaachaa turan warra akka Dajjii Azmaash Baaraan Baraas warra akkasii sana jechuu warra ministeerota maqaa tuffii qaban. Abboota keessan warri abbaan keessan Baaraan Baraas ture. Baaraan Baraas jechuun hiikkaan isaa gara afaan Oromootti yoo jijjiirame gabra isumaan jechuudha. Rabbii keessanii dhabaati ilaalaa dubbii kana. Baaraan Baraas maqaa ministeerota dur warra isaan jala galee galtuudhaaf Habashaan moggaaste jechuudha kun. Kun isaanitti xinnaata. Walumaa galatti wanta ni jechuu barbaadu uummanni Oromoo cunqursaan empaayeraa Habashaarraa irra gahaa turte waggootii 100 oliif lakkoofsisee jira. Waggootii 100 ol kana keessatti yoo xiqqaate mootummaawwan warra Habashaa 10 ol aangoo irratti wal jijjiiranii jiru. Mootummaawwan kana keessa tokkoon isaa kan tokkorra caalu hin jiru. Ilmi yogguu dhufu kaayoo abbaa isaa qabatee itti fufa malee wanti jijjiiru hin jiru. Kana boodas wanti jijjiiramu hin jiru. Uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa hin qabne biyya dhabee eenyummaa isaa dhabee ni saamame eenyummaa saamame. namni eenyummaan isaa saamame tokko immoo eenyummaa haga hin qabnetti mirga namoomaa haga hin qabnetti
mirgoota biraa kabachiifachuudhaaf tattaaffiin inni godhu hin jiru. Tattaaffii biraa hin godha yoo ta'e bakka mirgaa hin qabnetti, bakka eenyummaa hin qabnetti milkaa'uus hin danda'u. Kanarraa ka'uudhaan lammiin Oromoo akka lammii Oromootti, hawaasni Oromoo akka hawaasa Oromootti, akkuma ummatoota idil addunyaa, akkuma ummata addunyaa mirga keenyaaf falmannee qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuudhaan bilisummaa goonfannee mirgoota bilisummaa keessatti deebii argatan, dhimmoota bilisummaa keessatti furmaata argatan, dhimma hin barbaachisneef yeroo kanatti bakka bakkatti wal qoodanii kophaa kophaa gulufuun umrii gabrummaa dheeressuurraan kan hafe bu'aa tokkoyyuu hin qabaatu. Ammas uummanni Oromoo yeroo baay'ee nuti keessattuu galtuun ilmaan galtootaa jechuudha, warri maqaa Oromootiin daldaltan nama cidha yaamame jechuun yeroo baay'ee. Yeroo mootummoonni warra Habashaa jijjiiraman yeroo hundumaa uummanni Oromoo qabsoo godhamu keessatti bakka guddaa qabaa, qabeenya isaatu keessatti barbadaa, lubbuu ilmaan isaatu keessatti dhabama. Fonqolcha Minilikirraa kaasnee Atsee Teediroos, Atsee Yohaannis warra hunda isaanii jechuudha mootummoota warra Habashaa, warra Absiiniyaa kana wajjin uummanni Oromoo falmii guddaa godhaa ture, aarsaa guddaa itti kafalame. Qabsoon uummata Oromoo godhaa ture kun injifannoowwan gurguddaa galmeessuyyuu garuu yeroo baay'ee nuti warri galtoonni jechuudha, warri diina jala galan ilmaan Oromoo dhugaadhaan qabsaa'an sanallee gufuutti ta'u. Sababni isaa maal? Isaan diina jala galanii diina masakanii fidanii akkuma nama cidha waamame sanii jechuudha. Namni lama yoo wal fuudhuudhaaf jedhe namoota baay'ee cidha waama. Gaafa kan sirbus sirbee, kan utaalus utaalee, kan burraaqus burraaqe misirroowwan lamaan wal fudhatanii gara mana isaaniitti galu. Warri sirbee, warri utaale, warri burraaqe sun laaftus jabaattus manuma ofiitti galu jechuudha. Mootummoonni warra Habashaas kanuma nu gochaa turan. Mootummaa fonqolchuu irratti waamicha nuuf godhu ni dhaqnaa, wajjin utaallaa, wajjin burraaqna. Gaafa Finfinnee seenanis wajjumaan isaan nutu dura gulufa, isaan nu duubaan deeman. Kan dhume dhumee, kan du'e du'ee, kan hidhame hidhamee gaafa masaraa mootummaatti dhiyaanne warri Habashaa akkuma misirroo san wal fudhatanii masaraa mootummaatti galu. Kaana waardiyyaa godhu. Waardiyyuma sanis akka achitti nafneef tokko tokkoon suutuma suutan shugguxiin mataa adda adda isaanii keessa dha'anii ilmaan Oromoo lafarraa fixaa turan. Kana boodas wanni ta'uuf deemu kanuma, kana duras wanni ta'e kanuma. Furmaanni jiru tokkoo fi tokko qofa. Empayirtistoota Habashaa ofirraa galchuu. Kanaan ala furmaanni biraa hin jiru. Kanguma abbaan fedhe iyyaa ooli, abbaan fedhe dhagaa darbachaa ooli, abbaan fedhe gaafii mirgaati jedhee gaafii fedhe haa gaafatu, abbaan fedhe waan haa jedhu. Tarii gaafiin mootummaan kun fonqolfamuu mala, kufuu mala. Mootummaan warra Habashaa deebisee bakka isaa yoo qabate saneen sanuma. Akkuma namtichi jedhan sana. Sunsuma bakka yoo wal jijjiiran ittoon hin mi'aawu akkama jedhan sana. Warri Habashaa bakka wal jijjiiraa yoo oolan furmaanni dhufu tokko hin jiru waan ta'eef furmaanni kan dhufu yoo uummanni Oromoo akka biyyaatti Oromiyaan walaboomtee sirna bulchiinsa siyaasa mataa isaa danda'e, raayyaa mataa isaa danda'e, daangaa mataa isaa danda'e, alaabaa mataa isaa danda'e ijaarratee biyyoota addunyaa wajjin hariiroo uummatee akkuma biyya kamiittuu gad dhaabbate qofa mirgi uummata Oromoof kabajamuun tasgabbiin, beelli, rakkinni, baqattummaan kan dhaabbatu, hidhamuun kan dhaabbatu. Kana ta'uu baannaan ardhas namni ni hidhama, borus itti fufa. Iftaanis namni ajjeefama, iftaanii taanis itti fufa. Yeroo hundaa jechuudha. Mootummaa dhufaa darbaa keessatti wanni guddaan dagatamuu hin qabne immoo sirnoota darbanii fi sirni amma jiru kunis walitti madaalchisuudha hin dandeenyu. Nuti waan amma jiru kanarraa gara waan fooyyeetti achi deemuu fi malee waan amma jiru kanarraa gara gadadootti gadi deebinee gabrummaa warra Habashaa jala kufnee lammaffaadhaaf gabroomuuf fedhii hin qabnu. Warri waan kana gootan bilees irraaf qusadhaa. Nuti yoomiyyuu jibbiinsa amantaaf hin qabnu, jibbiinsa tokkoyyuu amantaaf hin qabnu. Amantaan keenya abboota keenya irratti wareegame, abboota keenyatu itti hidhame, abboota keenyatu biyyaatti baqate. Yoomuu amantaan keenya nu wajjin jira. Bakka deemne hunda gaafa duunillee amantaan keenya nu wajjin jira jechuudha. Waan har'a dalagannetu borus nu fayyada waan ta'eef. Eenyummaa ofiitiif qabsaa'uun immoo, qabeenya ofiitiif qabsaa'uun immoo
maatii ofiitiif qabsaa'uun immoo haqa ofiitiif falmachuun immoo ulaagaawwan amantaa keessaa iyyuu isa tokko natti fakkaata. Yoon dogoggores dhiifama garuu walumaa galatti ulfaadhaa galatoomaa. Oromiyaan ni bilisoomti. Qaama kamiinuu haa ta'u qaama kamiinuu tarii OPDOdhaan ta'uu danda'a, tarii adda bilisummaa Oromootiin ta'uu danda'a, tarii qaama biraatiin ta'uu danda'a. Bilisummaan uummata Oromoo yeroo dhiyoo keessatti akka mirkanaa'u shakkii takka illee hin qabnu. Injifannoon kan uummata Oromooti ni moona. Ni moona. Impaayirtistoonni Habashaa gara biyya isaanii ni galu. Wada Gondar